barakana hojii misooma kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaa mata duree yookaan fi dhaadannoo ol ka'iinsa biyyaaf jedhuun amajjii 5 bara 2018 irraa jalqabuu fi kan jirru hojiin bara kanaa jalqabuudhaaf ka'umsa guddaa godhannee kan hojjechaa jiru jijjiiramoota barreen darban keessatti akka naannoo keenyatti akka biyya keenyatti hojii misooma kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaatiin dhufe giddu galeessa godhannee kan hojjetamaa ture jechuudha. Jijjiiramaas waggoottan torbaniis jijjiiramoonni qilleensaa naannoo keenya irratti akkasumas biyya irratti addunyaa irratti dhiibbaa gurguddaa uumataa jiran kan sagantaa ashaaraa magariisaatiin akkasumas bona keessatti immoo hojii misooma kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaa irratti hojii hojjechaa jirruun biyyi keenya jijjiirama qilleensaa kana dandamattee darbuu dandeessee jirti jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan yeroo hunda kan bara baraan gaafa hojii qabeenya uumamaa keessaa kunuunsa bona kana keessatti hojjennu irratti gaafa xiyyeeffannee hojjennu jijjiiramoota barreen darban keessatti dhufan giddu galeessa godhanneet hojjetaa jirra jechuudha. Barreen darban keessatti waqtiiwwan lamaanuu waqtii bonaatiin hojiin eegumsa biyyoo fi bishaanii bal'inaan hawaasa keenya irratti bobba'ee hojii gurguddaa hojjechaa ture jira. Kanaanis jijjiiramoonni gurguddaan naannoo keenya keessatti akka dhufan ta'ee jira jechuudha. Biqiltuuwwan ganna dhaabbatanis bona keessatti akka isaan qophaa'an taasisuu irratti hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa fiizikaal istiraakcharii hojjennu cinaatti biqiltuuwwan adda addaa qopheessuu irratti uummanni keenya bal'inaan hojii gurguddaa hojjechaa ture jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan oomishaa fi oomishtummaan qonnaan bultoota keenyaa akka dabalu taasifamee jira jechuudha. Gama biraatiin waqtii gannaa keessattis fudhannee gaafa ilaallu hojiiwwan biqiltuu qophii biqiltuu bona keessa qophaa'e biqiltuu gara maasii qonnaan bulaatti geessanii dhaabuudhaan biqiltuun biliyonotaan lakkaa'aman naannoo keenya keessatti dhaabbatanii qonnaan bulaan horsee bulaan keenya kanarraa fayyadamaa akka inni ta'uu danda'uu fi jijjiirama qilleensaa qaqqabaa jiru kana dandamachuu akkaataa ittiin danda'amuun hojiiwwan gurguddaan naannoo keenya keessatti hojjetamaa turanii jiru jechuudha. Kanarraa ka'ee hojiiwwan bu'aawwan gurguddaan naannoo keenya keessatti argamanii jiran jechuudha. Tokkoffaa hojiiwwan haga ammaatitti hojjetamaa turan keessatti uwwisni bosona keenyaa parsantaa 17 irra kan ture yeroo ammaa parsantaa 29 ga'uun danda'amee jira. Galmoota gurguddaa misooma baadiyyaa irratti qabannee hojjechaa jiru. Galmoonni gurguddaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu, oomishoota biyya alaatirraa galan kan biyyatti keessatti bakka buusu, oomishoota biyya keessatti oomishnu kan ammoo gara biyya alaatti ergu waliigala isaa carraa hojii uumuu jennee galmoottan arfan qabanne kana galmaan ga'uu keessatti hojiiwwan kunuunsa fi eegumsa qabeenya uumamaa bona keessatti hojjennu ganna keessatti immoo hojiin ashaaraa magariisaatiin biqiltuu dhaabatoo jiru jijjiiramoota gurguddaa naannoo keenya keessatti akka dhufuu danda'an taasisee jira jechuudha. Gama biraatiin lafti qonnaa kanaan dura mijataa hin taane qonnaan bulaan keenya horsee bulaan keenya hojii bona keessatti kunuunsa irratti hojjechaa jiruun haala wal fakkaatuun immoo ganna keessatti dhaabbii biqiltuu gaggeessaa jiruun oomishoota gosa adda addaatiif lafti faayidaan ala ta'e akka ooluu danda'u taasisuu danda'ee jira jechuudha. Iddoowwan tokko tokkotti biqiltuuwwan kanaan dura naannoo keenya keessatti hin turre deebi'anii biqiltuuwwan mandhalee kan biyya keessaa deebi'anii latiinsi isaanii bal'inaan dabaluu kan itti danda'e ta'uusaa kaasuun hin danda'ama jechuudha. Carraawwan gurguddaa dargaggoota keenyaaf uumuudhaaf kan danda'ame yommuu ta'u keessumaa bona kana keessatti fiizikaal istiraakcharii iddoo hojjetamu irratti dargaggeessi keenya iddoowwan hojiin kun hojjetamaa jiru hunda keessatti jechuun akkaataa ittiin danda'amu keessumaa lafa tuttuqaarraa dhorkine keessatti damma dammeessuudhaan dargaggeessi carraa hojii akka argachuu danda'u taasisee jira jechuudha. Isa qofa otoo hin taane horii aannanii bal'inaan akka isaan horan taasisuudhaan marga iddoowwan tuttuqaarraa dhorkinu kana haamanii horii aannanii bal'inaan sangoota furdisuu irratti bal'inaan hojii gurguddaa hojjechuu jalqabanii jiran. Isaa olitti baddaarri isaa gaafa kunuunfamu gara gadiitti bishaan gara gadii jiru immoo bahuu waan jalqabeef poondiiwwan qurxummiin itti horuu danda'u bal'inaan bakka hundarratti jechuu akkaataa danda'amuun qopheessuudhaan dargaggeessi keenya
naannoo kanarraa fayyadamuu akka isaan ta'an taasisuudhaaf hojii gurguddaan hojjetamee jira jechuudha. Waliigala hojiiwwan naannoo kanarratti hojjetamaa tureen ikoloojiin naannoo keenyaa karaa sirnaawaa ta'een tasgabbii qabuun deemuu akka danda'u taasifamee jira jechuudha. Kanaaf jijjiiramoonni gurguddaan hojiiwwan kanaan hojjetamaa jiran bal'inaan uummanni keenya irraa fayyadamaa ta'uu danda'ee jira. Waliigala isaa uummanni keenya badhaadhina maatii mirkaneessina jennee gaafa kaasu badhaadhinni maatii qabeenya uumamaa naannoo isaa jiru kunuunfatee itti fayyadamuu gaafa danda'e badhaadhinni maatii dhufuu akka danda'u waan galeef bal'inaan uummanni keenya bara baraan uummanni miliyoona 9 ol kan ta'u yeroo hunda bona kana keessatti hojii kunuunsaa fi misooma qabeenya uumamaa irratti bahee hojii kana gaggeessaa turee jira jechuudha. Kun jijjiiramoota gurguddaan naannoo kanarratti dhufaa jiran hojiiwwan keenya qonnaa gaggeessinu kan biraatiif illee jijjiirama guddaa fiduu danda'ee jira jechuudha. Fakkeenyuma qofa isinii fudhachuudhaaf abukaadoon kanaan dura biyya keessatti gabaa biyya keessaa gahuu hin dandeenye yeroo ammaa abukaadoon bal'inaan oomishnee gabaa biyya alaatiif dhiyeessuun hin danda'amee jira jechuudha. Bona keessatti hojiin misooma qamadii ammoo hojjechaa jirru kun kanaan dura rakkoo bishaanitirraa kan ka'e amma bishaan lafa jalaatis sababa hojii kanaatiin waan ol ka'uu jalqabeef bishaan lafa jalaatis bishaan lagarra yaa'uunis fayyadamuudhaan qonnaan bulaan keenya hojii misooma qamadii bal'inaan bona keessatti hojjechuu danda'ee jira. Kun jijjiirama naannoo kanarratti kun hojiin kun fidaa jiruun wal qabatee kan dhufedha jechuudha. Kanaaf hojiin kun hojii baay'ee uummata keenyaaf biyya keenyaaf ol ka'iinsa biyya keenyatiif gahee guddaa qabu waan ta'eef hojii kanarratti uummanni keenya yeroo hunda dammaqiinsanii kan bobba'aa jiru. Egaa akka isiniif kaasuudhaaf yaale bara kanas hojii misooma kunuunsa qabeenya uumamaa irratti bal'inaan hin baane uummanni keenya bahee hojjeta jenneeti karoorsineetoo kan jalqabaa jirru. Akka sila kaasuudhaaf yaale ol ka'iinsi biyya keenyaa karaan ittiin mirkaneessuun qabeenya uumamaa keenya akka tasgabbiidhaan jiraachuu danda'u. Qabeenya uumamaa keenya of eeggannoodhaan uummanni keenya sadarkaadhaan jiru beekee kunuunfatee akka inni hojjechuu danda'u akka inni bulfachuu danda'u yoo taasisne jijjiiramoonni kanaan dura dhufan kun dhufuu danda'u kan jedhu mata duree kanaan qabannee bara kana amajjii 5 irraa jalqabee uummanni keenya baadiyyaarra jiru jaarsi jaartiin dargaggeessi ijoolleen uummanni keenya magaala keessa jiru hundi isaa karaa qindaawaa ta'een amajjii 5 irraa jalqabee hojii kanarratti bobba'uu qaba jennee karoora guddaa karoorsinee jirra. Hojiin kun iddoowwan adda addaa irratti jalqabbiin jiru agaammaatitti jalqabbiiwwan jiranii garuu karaa sirnaawaa ta'een kan jalqabnu amajjii 5 irraa jalqabee godinoota keenya hunda keessatti iyyuu hojiin kun hin jalqabamaa. Hojii kanarratti uummanni keenya hundi akkas lakaasuudhaaf yaale hirmaannaa isarraa eegamu shoora isarraa eegamu hin baata jenneet abdannaa jechuudha. Bara kana hojii kan galmaan ga'uudhaaf jalqaba ogeeyyiin keenya leenjii gahaa ta'e akka isaan fudhatan taasisnee jirra. Ogeeyyiin leenjii gahaa fudhate kun gadi bu'ee iddoowwan hojiin kun qabatamaadhaan lafarratti irratti hojjetamu irratti lafa adda baasuudhaan uummata keenya biratti argamanii uummata keenya kakaasuudhaan sochiiwwan agaammaatitti godhamaa ture sochiiwwan abdii guddaa namaa kennu gaggeeffamaa. Suloloonni bara kana hojiin kun keessatti hojjetaman suloloonni 6,386 kan ta'an adda bahanii jiranii. Suloloonni kun waliigala lafa hektaaraa miliyoona 3.2 kan ta'u kan of keessatti qabatanidha. Suloloonni kun eessatti argamu haalli taa'umsa isaanii maal fakkaata kan jedhu tokko tokkoon addaan baasuudhaan yaalii guddaan taasifamee jira. Tokko tokkoon addaan baasuu qofa osoo hin taane istiraakcharoota akkamiitu naannoo kana keessatti hojjetamuu danda'a. Suloloota kana keessatti hojjetamuu danda'a kan jedhu dabalatee istiraakcharoonni naannoo sana keessatti hojjetamuu danda'an addaan bahanii jiranii. Suloloonni kun suloloonni 5,934 kan ta'an immoo shape faayilii isaanii fudhatamee XY coordinate isaanii fudhatamee addaan bahee namni achirratti hirmaachuu danda'u nama meeqa akka ta'e beekamee
hojiin iddoo sanarratti hojjetamuu irra jiraatus akka haala sanaan laalamee jira jechuudha. Kun lafti hektaarri miliyoona 3.1 kan ta'u immoo sululoota amma sheep faayilii isaanii fudhataman kan adda ba'an kana keessa kan sheep faayilii isaanii fudhatamanii jiran lafa hektaara miliyoona 3.1 kan ta'u guutumaan guututti eessatti bakkamitti kan jedhu kun beekamee adda bahee jira jechuudha. Kanaaf uummanni keenya haala kanaan iddoowwan adda ba'an kanarratti haala qabatamaa naannoo sana jiruun gorsa ogeeyyiin qonnaa keenya achitti jiran kennan giddu galeessa godhatee hojiiwwan kanarratti bakkeewwan adda ba'an kanarratti namni hundi bahee shoora isaa hin taphata jenneeti kan abdannu jechuudha. Kanaaf hojiin naannoo kanarratti jiru hojii guddaadha. Egaa bara kana kan adda taasisu baadiyyaa keessattis uummanni jiru, magaala keessattis uummanni jiru karaa wal fakkaataa ta'een qindaa'ee bahee hojjechuutu irra jiraata. Hojiin qabeenya uumamaa hojii seektara muraasa tokkoof kennamuu qofaa miti. Hojiin qabeenya uumamaa hojii magaalaa fi baadiyyaadhaan addaan qoodamee ilaalamuu miti. Hojiin kun hojii hunda keenya bakka hunda keenya nama waan taane qofaaf hojjechuun nurra jiraatu waan ta'eef qaamni asirratti hirmaachuu nurra jiraatu magaalaas baadiyyaas qindoomee tokko ta'ee iddoowwan adda baasne kanarratti wal deeggareetu hojjechuutu irra jiraata. Hojiin kun hojii baay'ee guddaadha. Egaa hojii kana cimnee harka ol qabanneetu hojjennaan jijjiiramoonni kanaan dura naannoo keenya keessatti dhufan bara kanas kanaa olitti immoo cimee deemuu danda'a kan jedhu abdii guddaadha kan qabnu. Egaa gama biraatiin ganna dhufuuf hojiiwwan hojjetamuu irra jiraatu immoo mataasaa danda'ee hojjetamuutu irra jiraata jechuudha. Ganna dhufu kan biqiltuun biliyoona 5.5 kan ta'u qophaa'utu irra jiraata. Inni kunis qaama hojii qabeenya uumamaa amma bona kana keessatti hojjennu godhanneeti kan hojjetamuu irra jiraatu. Iddoowwan kanarratti bal'inaan uummanni keenya buufataaleen biqiltuu mootummaa, buufataaleen biqiltuu qonnaan bulaa horsiisee bulaan qe'ee isaatitti qabu kana qindeessanii hojii keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha. Biqiltuun biliyoona 5.4 kan ta'u bara kana hin qophaa'a. Biqiltuun bara kana amma bona kana keessatti qopheessuun ganna dhufuuf dhaabbiidhaaf akka inni qaqqabuu danda'u haala qabatamaa ogeessi keenya sadarkaadhaan jiru barumsa kennuun uummanni keenya kanarratti cimee jabaatee biqiltuuwwan kanas qopheessatoo deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana jennu gaaddisa dhalootaa jennee kabajamoo pirezidaantiin keenya obbo Shimallis Abdiisaa kallattii guddaa kaanii keenya jirra. Gaaddisa dhalootaatiin ganda hunda keessatti buufataaleen biqiltuu 7 jiraachuutu irra jiraata jennee karoorsineetti hojjechaa kan jirru waan ta'eef kana sirriitti namni hundi hojii fiizikaalaa hojjennu cinaatti buufatoota biqiltuu hundeessuu, qopheessuu akkasumas biqiltuuwwan qophaa'uun irra jiraatan haala qabatamaa naannoo sanaatiin biqiltuun qophaa'uun irra jiraatu haala qabatamaa bakka sanaatiin, haala qabatamaa qilleensa naannoo sanaatiin. Biqiltuun haala qabatamaa qilleensa naannoo sanaatiin hin qophoofne gadi ba'ee maasii qonnaan bulaa irratti dhaabbatee jijjiirama fiduu waan hin dandeenyeef asirrattis ogeessi keenya sadarkaadhaan jiru, hoggansi sadarkaadhaan jiru of eeggannoo baay'ee guddaa taasisuudhaan biqiltuu iddoo sanaaf ta'uu danda'u jabaatee achirratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu kaasuun barbaada. Egaa qaama hojii kanaa kan ta'e hojiin misooma baala shaayii bara kana akkaatuma biqiltuuwwan mukaa qopheessinu kanaan kanarrattis xiyyeeffannoo guddaa kenninee hojjechuutu nurra jiraata jennee karoorsineeti kan hojjechaa jirru. Biqiltuuwwan baala shaayii miliyoona 400 kan ta'an iddoowwan baalli shaayiitti hojjetamaatu jiru. Godina Jimmaa, Iluu Abbaaboor, Bunnoo Baddallee keessatti godinoota kana qofatti qaama ashaaraa magariisaa kan ta'e biqiltuu kana qopheessuun hojii guddaa hojjechuutu nurra jiraata jennee karoorsinee hojjennee jirra, jalqabnee jirra. Uummanni keenya yeroo ammaa karaa abdii guddaa namaa kennuun bal'inaan bahee hojii kana gaggeessaa jira, hojjechaa jira. Isa kana caalmatti cimsinee hojiirra oolchuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu asumaan dhaamsa kaasu dhaamuufiin barbaada jechuudha. Hojiiwwan kana keessatti hojiiwwan muduraa irratti hojjennu qaama hojii ashaaraa magariisaa ganna dhufuu kanaati jechuudha. Hojii fiizikaalaa baruma kana keessatti hojjennu irratti bakkee baay'ee isaa irratti kan nuti dhaabu nurra jiraatu biqiltuuwwan nyaataaf ta'uu danda'anidha. Biqiltuuwwan nyaataaf ta'uu danda'an muduraawwan gosa adda addaa haala qabatamaa qilleensa naannoo sanaatiin
hojjetamuutu irra jiraata waan ta'eef muduraawwan adda addaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuun irra jiraata jennee karoora guddaa qabannee hojjechaa jirra. Muduraawwan gosa adda addaa biqiltuu miliyoona 500 fi miliyoona 14 ol kan ta'u bara kana qopheessinee uummata keenyaaf qonnaan bulaa fi horsee bulaa keenya biraan gahuutu nurra jiraata jennee karoora guddaa qabannee hojjechaa jirra. Keessumaa'uu as keessatti xiyyeeffannoo addaatiin inisheetivii guddaa goonee hojjechaa kan jirru immoo hojiiwwan muduraa keessaa avokaadoon iddoo guddaa qaba. Avokaadoon, muuziin, paappayaan, aappilii irratti xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechuutu nurra jiraata jennee karoorsinee hojjechaa jirra. Isaan kanas qaama hojii ashaaraa magariisaa ganna dhufu qaama hojii amma bona kana keessatti hojjennu goonee jabaannee irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jenneeti kan hojjechaa jirru jechuudha.